waraqaa tanaa kan jeesarraa fudhadhee isaan addaboon kun na baasamu nan baasu ji tana qofa murteessi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya khaasin daawwattan hashama harka fuunee warri amantii biraa qabdanis bakka jirtanitti nagaa fayyaan isin biraa jiraatu isin jecha. Akkuma harkaa turtan kaleessa viidiyoo dheengadda gadhiifne irratti obboleessi bilbilee Sumayyaan warra isaaniitiif bilbilte obboleessi bilbilee waraqaa sii kannee fi kan jedhu ture jechuudha. So walumaa dhageenye jira. Mee isin akka laalamee yaadamu kanatti akkanumatti jechuudha. Laaftu matanatti waraqaa kannee intalateenyaaf waraqaa kannee wanni jaamu ni tahaayatanii yaadu. Waraqaa sii kannuu fi dura waa hedduu jira. Yeroo dheertuu waliin turre waan ta'eef wantoota maqaa siitiin jiran jira jechuudha. Wantoonni maqaa siitiin jiran kuni aan eegumaan rafeen kalee fi kana itti yaadee waraqaa waliin kanaaf jee eegumaan waraqaas baasee barreessee booda jechuudha. Yaadadha. Illaa waa hedduutu maqaa siitiin jira jechuu yaadadhe jechuudha. Kanaaf ammaan tana isii laaftumatti waraqaa tana gartee waraqaa yoon kannee fi aan dhabe jechuu. Maaliif waan maqaa siitiin jiru kan maqaa siitiin gooneetu jira jechuudha. Sumayyaan karaa malee na dhufte jechuudha. Karaa maleedhaan. Maaliif jennaan illaanuu isiin amma wantoota maqaa sii jiru san hundaan amma dagadheen ture. Illaa isiin amma san hunda yaadatteeti amma. Kan gabaabdumatti waraqaa isaaniitti bilbiltee waraqaa yaranaa fuudhaa kan jetteen jechuudha. Kanaaf akkam ta'uu deemti. At least yoo xiqqaate ana waraqaa isiidha kannuu dura jechuudha. Isiinis wantoota maqaa sii jiran san jechuudha. Maqaa sii jiran san gara maqaa kiyyaatti deebisuu. Yoo maqaa kiyyaatti hin deebisuu kan jettu taate immoo anis wanni nan gartee wanti irraa buusu jiru. Kaan irraa buusu jiru. Maaliif jennaan anis waa wali qabnu jira kan maqaa siitiin jiru jechuudha. Kanaaf akkanumatti ammoo laaftumatti waraqaa yaranaa fuudhaa obboleessinis bilbilee akkanumatti. Kanaaf obboleessa qofa ammas waan dhugoomsu hin jiru. Ani amma kallattiidhaan haadha abbaa isii bira dhaqee waan jiru san sirriitti keessa hubachiisee egaa wanni gartee biyya namaatti ittiin deemneef jijjiiramneetuma biyya fi deemuudha. Wantoota immoo maqaa siitti jiru lafa gartee islaam maqaa siitti jiru san irrumatti waa jaaruudha yoo danda'ame. Waan kana gooneef malee adda baaneeti gartee amma kanatti wannidha kana hin yaadne jechuudha. Viidiyoo duraa keessatti immoo kaniin gaafa isin deemtu kainan isin hin deemu jettee gaafa diddu kainan dirqii irra godhaa ture suni hoggusan hoggaa deemte isin waan kana gartee hogguu maallaqaa agarte waan kana gartee ni fudhatti tajaajila dhaabbadheetiin yeroo sanitti gartee deemuu qabdaa jee dirqamatti godhee oofee ture jechuudha. Amma eega deemtee fiilima kana jijjiirti jechuudha. Amma fiilimni kuni yoo isii baases na baasuuf hin deemu jechuudha. Maaliif arraan tana isiin dhayitee kanaas bakka deemu san geesse ammoo warra isaaniitti bilbiltee kanaafuun bilbilin jechuudha. Warra isaaniitiin waraqaa isaa irraa naa fuudhaa jechuun biyya namaa deemtee jirti. Ammaan tana waa'een dalagu tana gartee waa'een dalagu tana isaatti fayyadamaa caalaa wantoota duraan waliin qabnu kan maqaa siitti jiru san jechuudha. Garasitti jiraachuu waan beektuuf daftee waraqaa tana irraa naa fuudhaa tana karaa kanaan dhufte jechuudha. Bakka kanaan dhufuun gee dheengadda amma eeggachuu qotte jechuudha. Guyyaan muraasa. Guyyaa hagee kana keessatti immoo ammaan tana cuquttee waraqaa irraa naa fuudhaa jettu. Kanaaf waa hundaafuu sababa katee irra hedduun daawwattoota keenyaatiis jajjabeessuu jalqabumarraa kaatanii hanga ammaatti isi jajjabeessaa jirtan jechuudha. Haga amma viidiyoo kalee sanitti illee tolchitee jirti Sumayyaa kin jechaa turtanii obboleessilleen obboleessa kana qabaachuun jettaniiti gartee waan obboleessi bilbilee naanaasee irratti waraqaa sii kanneef irratti hedduu isinilleen fedha qabdan jechuudha. Kanaaf dubartiin isii qofaa miti Sumayyaa qofaa miti yoo karaa san deebines isin galaa miti. Wanni jiru qoftiin amma wanni gidduu jiru san seeraan laalamee qixa sirriidhaatiin deemte kalaas yoo mataa si fayyadee sumaa miti rakkoo miti kana keessa rakkoon qabu. Biyya namaa dhayitee hojjettee ufuma fayyadamtes an duraanis akka fayyadamtuudha malee walumaan taaneeti gartee waliin qunceenuu wal gargaartee arba hiite akkuma jaan isinis hojjettee anis waan jiru gartee kallattiidhaan hojjenneetu waliif finnee jireenya keenya gara fuulduraa fooyyeffannaadha malee akkaataa isin itti yaaddanii fi akka amma isin itti yaadde kanatti ayyaadeetii miti jechuudha. Isin ammoo wanni isin yaaddan maali? Mudannoo isin mudatte waan keessa jirtan
Waan ammas yeroo ammaa kana gartee dargaggeessi abbaan manaatis haa ta'u dargaggeessi dubartii irratti hojjechaa jiru biyya namaatis ta'e biyya keessatti namarratti hojjechaa jiru dhaabbattaniiti wanni biyya alaa si erguuf taa'ee maallaqa kee nyaachuudhaaf malee si fayyaduu fi miti jechaa ni turtan Sumayyaadhaan jechuudha. Moonni si ofitu sabiraa fuudhuudhaaf jettanii hedduu si jajjabeessaatiif kan turtan isin. Immoo bakka sanii miti jechuudha. Awwannin kana godheef bakka sanii miti. Haa jijjiiramnee bakka takka irraa takka isseeppi takkatti. Ni jira dhugaa namni gartee hamaanis ni jira badaanis ni jira. Immoo isin nama badaa sanitti nama madaaltanii anis akkuma waan sanii cinaa na qabdaniititi waan kana gootan jechuudha. Haasawaa turtan. Komantii keessanis dubbisaa turte, komantii keessanis quba qabdi laalu jirti jechuudha Sumayyaan. Kanaaf kallattuma isin irra keessan irra deemteeti arra bifa kanaan dhufte jechuudha isin. Kanaafuu ammoo ammallee isumaaf irra wayyaadha. Isumaaf irra jala. Waan waliin qabnu sayyoo taates sun qabeenyi gimmidameeti hamaqaasi jirus har tokkotti adda godhameeti isinis akkasii fudhattanii akka kiyyan dhabu fudhaa jechuudha. Isin galaami garuu tabultii si dhabdee haareetti yartee bultii biraatti seentu. Isuma ta'a biyya namaa keessatti jechuudha. Hayyee fakkeenyaaf anaan adda baatee dhiirti biraa akkatti dhuftu sanoo haa akkami. Wanni isin laaluu qabdan bara. Fageessanii yoo laaltan biyya namaa keessa jirti. Intala dubartiiti amata lamaa sadii afuris ni hojjetti ta'a. Mee haa galtu haa jennu. Eenyutti dhaquu deemti? Dhiiruma akka xiyyaatti dhufuu deemti jechuudha. Qabeenya san gaafa hojjettee eenyu biraan dhufti? Dhiiruma akka xiyyaattitti ittiin fuudhaa jechuudha. Jechuun dhiiruma heerumte jechuudha. Silaa ganaa dulloomtee waan ijoolleedha ganaa jechuudha. Akka nama heeruma bira kutan taanis waan ta'eef. Kanaaf jecha akka fedhes ta'u akkaanis ta'u akka madaanis ta'u isiif irra wayyaadha. Isiifis ta'e ammoo warrummaan isaaniitu qaammaan tan akkana jechuudha jiru. Tarii immoo biyya namaa dheeyxee namni kun beektaa gaafa horii qabdu ni si jaalata. Gaafa ati waa dhabde immoo namni si fedhu hin jiru. Gaafa ati waa harkatte immoo abbaan fedhee si jaalataa jechuudha. Kanaaf har'a immoo biyya namaa dheeyxee maallaqa walii qaqqabdi isaanis ni gargaarti. Tarii isaan harti ergattu gujaarsaa hojii wal dhaban jechuudha. Kanaaf amma isaanis kallattumaan akkaan waraqaa isiidhaaf kannu barbaadaniiti jiranii jechuudha warri. Kanaaf kun hundi siif gaarii miti anamma asumaan hin dhaama. Eenyuuf hin dhaamsa qabamma Sumayyaadhaa jechuudha. Maaliif har'a warra komantiitis taa'ee obboleessitis ta'e warra isaaniitis ta'e waan amma deemu jiru kan dhaabbattee yoo bultii sana hadiidu taate boru bultii eenyu akka jaaruu teessu. Isin galaa miti. Kanaaf sumaaf irra wayyaadhaan jaan. Ayyoo Sumayyaan kuttees Sumayyaan biraa akka jirtu beekuu qabdi jechuudha. Isin galaami dubartiin isii qofaa miti. Dachii rabbi dubartiidha har'a yeroo ammaan tanaa jechuudha. Kanaaf an karaarra kaayee kallattii karaarra kaayee isii biyya namaatti ergee keessiin if jijjiiramtu godhuun kun yoo kan gartee badii ta'u ta'e asumaan itti fufanii warri isaaniitis narra jajjabeessanii gartee waraqaa tana kanniif kajaanii adda kan baasan taate waan maqaa isiitti jiru dhaga'u jirtaami wantoota maqaa keetti jiru san si jedhee gara maqaa kiyyaatti yoo as deebiste anis waraqaa teessif hin kan yoo san ta'uu baatte ammoo walqixatti waan silaalaffaane jechuudha. Waan silaalaffaane san hagama keetti muramuu qabu gama keetti murre harga gara kiyya muramuu qabu gara keetti murreeti waraqaati akkasitti sii kannaa jechuudha. Laaftuudha bara waraqaa sii kannuun amma eegaan barreessee itti yaadeen lakkiin ta'u yaadadhee jechuun waan silaa maqaa keetti jiru san hundi yaadadhee dhiisee malee waraqaa sii kannuun na biratti salphaadha. Si galaami eegaatti filannoo kanaan dhufte jechuudha. Kanaafuu gabaabdumatti ammoo inni jechuu barbaade waan kanarraa yoo deebiteef duuba ittiif mari'adhu itti yaadi wanti kun karaan kun akka na baasamoo nan baasu waraqaa tanaa kan ijee sarraa fudhadhee isaan adda boon kun na baasamoo nan baasu jii tana qofa murteessi. Ani ilma dhiiraati. Atis intala dargaggeettiidha. Ni harkatta barbaaddus jechuudha akka silaa barbaaddetti. Kanaaf awweenan juu amma gabaabdumatti daawwattoota kiyyaa fi siifis waliin nan dhahamu bultiin tun facaatee bultiin biraa tadiigamtu hin jirtu. Abbaan fedhee yoo bultii sitti isiin fi taphattees anis dubartiin biraas akka jirtu kun shakki takka waan hin qabneef jecha waynan isin dhaamu barbaadu warra keessan bilbiltee yaada kana dureef keessaa buustee jechuudha. Sanboota warra keessan bilbiltee yaada kana gabaabdumatti jala muruu qabdanii jechuu barbaadeeti. Kanaaf eegaan arraan tana wanni na fide kana duraan irra waraquma sanii kan nuuf ka'een duraan gabaabdumatti maaliif meedhaa xiqqoo wanna kun yoo adda ifuufillee baate addaafillee galuu baate akka adda galuuf hubachiisuun qaba jechuufin dhufe jechuudha. Kanaaf obboleessis illee yoo kana sin kan daawwatu taate waan kana gartee ni dhagaya tarii
ati garuu inni laayina irra hin jiru nama dilas miidiyaa hordofuu miti baadiyyaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ati irra deebii ittiif mari'adhuutiti warra komantiitii fi waan warra keessan jiru kanarra dhaabbattee bultii ta'een facaasanii siin jaa. Kanaaf waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.